sagantaa raadiyoo Finfinnee torbanitti guyyaa tokko gaafa qixxataa gama saatalaayitiidhaan sarara Oromiyaa miidiyaa neetwork irratti isiniif darbuudha. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya. Har'i onkoloolessa 10 barrii 2017. Namoota achitti hafan keessaa maali hiriyoonni koo hundumtuu kan ijoolleen na wajjiniin OPDO keessa turanii sadarkaa cifraa, ajajoota buttaa hanga ajajaa birgeediitti fi kutaa waraanaallee gahantu turanii koloneera lamatu sadarkaa shaamballiitti kan jiran shaalaqaa ajajaa dhibbaa natwalaqoota warra jedhama kana tokkichi hin hafne. Nuti dhiphoodhaa nuti uffata keenyatu kan mootummaati malee keessi keenya abaa'oodhaa jennee faa yeroo itti of eegnutu ture. Yeroo baay'ee akkasitti yeroon of eege ture. Dhaabicha fuudhanii loltummaa jala galchuudha. Loltuutu siyaasa akka hoogganu barbaadaa jirtu maaloodhaa taayitaa fudhachuu dhuftan kan jedhu gumgummii achuma keessatti kaasanii doktiriina waraqaatti dookumentii maranii of jala kaa'anii. Miseensa humna waraana Itoophiyaa kaa turanii fi bara 2006 keessa gurmuu waraanaa daangaa Eertiraa seenuun adda bilisummaa Oromootti kanneen makaman keessaa tokko kan ta'an Koloneel Abbabee Garasuuti sagaleen amma dhageessan. Sagantaa keenya har'aa keessatti keessummaa godhannee jirra. Gaaffii deebii Koloneel Abbabee Garasuu waliin taasifnee oduu gurguddoo torbanii ta'an sun qabannee isinitti deebina. Oduu keenya har'aan kan isin faana turu'an Odaa Sabaadha. Turtii gaariin raadiyoo Finfinnee waliin isiniif hawwa. Irreechi malkaatee bara 2017 godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Biraayyuutti haala ho'aa ta'een guyyaa gaafa sanbataa onkoloolessa 8 2017 kabajamee ooleera. Sirna kabaja ayyaana kanaa irratti uummatni Oromoo kumaatamaan lakkaa'amu kan irratti hirmaatan yoo ta'u, alaabaan bilisummaa Oromoos hirmaattotaan balalifamaa ooluu fi dhaadannoolee warraaqsaa hedduunis dargaggoota Oromoon dhageessifamaa oolee jira. Afayaa'iin mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Abbaaduulaa Gammadaa aangoo isaanii gadi lakkisuuf murteessan. Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan turanii fi sana duras ministeera ittisa Itoophiyaa kan turan obbo Abbaaduulaan ibsa OBN'dhaaf kennaniin akka dubbatanitti hojii afayaa'ummaa nan dhiisa. Uummata na filateef dhaaba bakka nu buufate tajaajilu garuu itti fufa jedhan. Haa ta'u malee maaliif akka aangoo afayaa'ummaa gadi lakkisan gara fuulduraatti uummataaf nan ibsa jechuun alatti waan ifa godhan hin qaban. Sababni itti gaafatamummaa kana itti fufuun barbaadu maal akka ta'e uummataaf bal'inaan nan ibsa. Afayaa'ummaa nan dhiisa. Uummata na filatee fi dhaaba na filachiise waan akka kabajuuf miseensa paarlaamaa ta'ee itti fufa. Kana bira darbee hojii uummataa hojjechuu, hojii uummata keenya fayyadu hojjechuu hamma dhumaatitti itti fufa. Kanaaf manni keenyas tana laaf keessan dhaga'uu fi hordofus wanni kun badiidhaaf hedduun ta'in cimina keenya waan ta'eef sababni isaatis baay'een isaa gara fuulduraan ibsamuuf obsaan akka eeggatu waamichaan dabarsaa. Akka gabaasaan Addis Standard ragaalee isaa waabeffachuun ibsetti garuu obbo Abbaaduulaan aangoo isaanii akka gadi lakkisan kan isaan taasise walitti bu'iinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaa naannoo Somaalii gidduutti taasifamaa jiru irratti gocha mootummaan federaalaa raawwachaa jirutti mufachuun akka ta'edha. USA'n qoqqobii dinagdee fi bittaaf gurgurtaa biyyoota alaa waggoota 20 Sudaan irra keesse kaastee jirti. Sudaan shororkeessummaa ittisuu fi qabiinsa mirga dhala namaa irratti fooyya'insa argisiistee jirti jedha BBC'n. Sudaan kibbaa dabalatee biyyootni biroon Sudaan qoqqobbii kana jalaa ba'uu isheetti gammachuu qaban ibsachaa jiru. Haa ta'u malee pireezidaantiin Sudaan Omar al-Bashir yakka lolaan mana murtii addunyaa yookaan ICC'dhaan akkuma barbaadamanitti jiru.
dhaabbilee mirga dhala namaa falman hedduunis Sudaan qabiinsa mirga dhala namaa irratti fooyya'insa muraasa waan argisiisteef qoqqobbii jalaa ba'uu hin qabdu turte jechuun tarkaanfii USA kana qeeqaa jiru. Gareen ministeera ajaa alaa mootummaa Egypt wiixata kaleessaa irraa eegalee guyyaa afuriif Sudaan kan daawwatan ta'uun dhaga'ame. Daawwannaan kunis waliigaltee waliin hojjechuu biyyoota lamaanii bara 2016 mootummaan Kaayiroof Kaartumiin mallatteeffame hojiitti hiikuuf akka ta'e gabaasaan Sudaan Tribuu beeksise. Akka gabaasaa kanatti murtii kanaan dura oomishni Egypt akka Sudaan hin seenne godhamuu fi Egypt ammoo lammiilee Sudaan biyya ishee keessa jiraatanitti qaalessuun gatii jireenyaa waliigalteen biyyoota lamaan gidduu jiru akka laafuuf sababa ta'ee jira. Itti dabalataan ammoo Sudaan ijaarsa hidha laga Abbaay irratti Itoophiyaa deeggaruu ishee fi biyyoota Galf waliinis waliigaltee investimentii mallatteessuun Sudaan sodaa biroo Egypt qabaachaa turte ta'uun ni yaadatama. Sudaan kibbaaf Ugaandaan biyyoota lamaan humna ifaan wal qabsiisuuf waliigaltee mallatteessan. Akka gabaasaa Sudaan Tribuutti Ugaandaan biyyoota baha Afrikaa hedduuf humna ibsaa kireessuun beekamti. Waliigalteen mootummaa Sudaan kibbaaf Ugaandaa gidduutti amma mallatteeffame kunis michooma biyyoota lamaanii daran ni jabeessa jedhamee abdatama. Atileetiin Oromoo beekamtuun Xurunesh Dibaabaa wal dorgommii fiigichaa maaraatoonii Chicaagoo bara 2017 irratti hirmaachuun injifannoo galmeessitee jirti. Waldorgommichi Ameerikaa Widin City keessatti gaafa dilbata dheengaddaa kan gaggeeffame yoo ta'u, Xurunesh Dibaabaas sadarkaa tokkoffaa ba'uun badhaasa doolaara 100,000 argachuu dandeessee jirti. Oduun har'aaf qindeeffannes haga kana. Koloneel Abbabee Garasuu yeroo kee fudhattee gaafiif deebii raadiyoo Finfinnee waliin gochuuf eeyyamuu keetiif galatoomi. Akkuma kanaan dura jechaa turre egaa dura iddoo dhalootatirraa jalqabnaa. Abbabee Garasuu eenyu, eessa dhalatee, eessa guddatee, ijoollummaa kee dhaggeeffattoota raadiyoo Finfinneetiif nu ibsine koloneel. Tole atis galatoomi carraa kana naa kennuu keetiif ani kanan dhaladhe maqaan koo Abbabee Garasuu Ayyaanaa jedhama. Kanan dhaladhe naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Qarsaa ganda Shawaa Xoxxobii jedhamtuttan dhaladhe sadarkaa dura barnoota naannuma sanatti baradhe sadarkaa lammataa achi naannoo Jimmaa totoon barachaa jiru gaafa dargiin badu OPDO naannoo keenya dhufanii achi dargiin badee innaan OPDO nu kaadhimanii dabballee gaafa soomaana waan beeknu qabnu dargiin baduudhuma isaatti gammannee namni baay'ee mana barnootaa keessa yaanee dabbalummaadhaan kaadhimamnee warra OPDO wajjiniin nama baay'ee taanee gara Taatak Tool Safar jedhama gaafa jedhamee waamama Taatak naannoo Finfinnee kanatti nu geessanii egaa achitti gara nama 16,000 kan naannoo Oromiyaa hundarraa walitti fidanii achitti dabbalummaa kana leenjii jalqabne dabbalummaa fi loltummaa achitti leenjinee egaa OPDO kan ta'e akkasitti jechuudha dhaloonni koo naannoo Jimmaati. Galatoomi Abbabee ittaan Sudaanii hirmaan eegaatii waraana ittisa biyyattii keessa turtee akkuma kanaan dura miidiyaa adda addaa irraa dhagaa turre hirmaannaa kee maal ture maal faa hojjette akka waraana biyyattiititti? Egaa duraan dabballeen ture dabballummaa sana itti fufuun hin danda'amne 84 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara waraanaatti gaafan argamu. Egaa kumni OPDO waraana qabu ture gaafa biyya to'atu brigedii tokkotti ture brigedii Oromiyaa brigedii jedhamtu ishii erga waraanni nu wajjin leenji'eesin Taatakkii gara 6,000 ba'e kutaa waraana lamatti qoodamanii Arsii fi Gizee kutaa waraana Gizee kutaa waraana Arsii kan jedhamu. Egaa anis booddee kutaa waraana Gizee san keessa Safaa brigedii bakka jedhamutti ramadameen Ittaanaa Buttaa Ittaanaa Muraasaa kan jedhamu muraasa jechuun afaan Amaariffaatiin Himatoo jedhama nama 28 qabu wayiiti achirraa ittaanaadhaan jalqabee booda ajaja
muraasa jechuudha. Suni ajajaa guttaan ta'ee ajajaa guttaarraa ajajaa cifraa ta'ee cifraa jechuun afaan Amaariffaatiin shaalaqaa jedhan sanaadha. Ajajaa isaa ta'ee viidiyoo keessatti otoo socho'aa jiru waraanni waloo gaafa ijaaramus akkasumatti ajajaa cifraatiin waraana biyyoolessaa sanitti makamee naannoo boolee kanatti cifraa tokko ajajaan ture. Gaafa Hosni Mubaarak duuti ajjechaan itti argamullee cifraa kiyya santu bakka sana ture. Natu naannoo sana ajajaa ture. Akkasitti eenyurratti ajjechaan hoggaa argamu? Hosni Mubaarak pirezidaantii biyya Gibsi duraanii naannoo booleetitti yeroo tokko ajjechaan itti argamee ture. Gaafasillee natu bakka sana ture. Ajajaa naannoo sanaa kan ture. Naannoo boolee sana waraana cifraa Arfaffaa jedhamtu tokko ajajaan ture. Egaa walitti makamnee booddeen achi booda otoon cifraa sana ajajuu mana barnoota Gimbootaa jedhamutti filatamee iskuula akkana baradhe waggaa lamaaf achi ture. Iskuulii baradhee kutaa 12 maatirikii erga fudhannee booddee ani Bahar Dar koorii sadaffaa jedhamtutti ramadamee ajajaa cifraatiin ramadamee ammas gaafa achi ga'u itti gaafatamaa faayinaansii kan eebii sanaa ta'een hojjechaa ture. Otoon ajajaa faayinaansii itti gaafatamaa faayinaansii hojjechaa ta'ee jedhu waraanni Itoophiyaatii fi Eertiraa ka'ee gidduutti ka'ee sanaa booda irfiin jedhamu yookaan koor jedhamaa ture. Gaafas koorii sadii ture. Tokko koorii dabuuf koor jedhanii kan kibbaa kana Birgaadeer Jeneraal Kaasaa Dameetiin ajajamaa kan bahaa ture. Gaafas Birgaadeer Jeneraal amma Leetinaal Jeneraal ta'e Baasaa Dabaleetiin ajajamaa. Kan sameen irfii jedhamu sun koor jedhamu immoo Birgaadeer Jeneraal amma Leetinaal Jeneraal inni sababaa Taaddaseetiin ajajamaa. Booda wanni kooronni kun diigamanii adda adda kan jedhamutti ta'ee ani sanaa booda baadiyyaa Israaroo Gimbaar kan jedhan adda tokkoffaa isatti bakka lolli jalqabame ture sana ajajaan adda waraanichaa Jeneraal Saamoraa Yunus ture. Naannoo sanatti itti gaafatamaa dhiyeessituun achi hojjechaa ture. Hanga waraanni sun numutti kan naannoo Jaalaggassaa haa ta'u naannoo biroo hunduma kana irra deebi'ee hojjechaa ture. Booda waraanichi dhinnaan ittisa biyyaa keessatti illee waajjira ittisa biyyaa keessatti waajjira ministeeraa keessatti gaafasi abbaa duulaa ture itti gaafatamaan yookaan ministeerri achi mamriyaa tokkotti Taaddaraawii Madabbinochi Astadaadar Mamriyaa jedhama. Isatti hoogganaa dipaartimentii jechuudha afaan Ingiliffaatiin isatti ramadamee hojjechaa ture. Egaa san dura koree adda addaa keessatti hirmaaddee hojjechaan ture. Taaddaraawii Maarrajaa kan jedhan kan sadarkaa birgeeditti hojjetteera. Sadarkaa kutaa waraanaatti hojjetteera itti gaafatamummaadhaan. Egaa sadarkaa baay'ee hojjechaa dhufeen as ga'ee jechuudha. Yoon sirna sana dhiisee bahu itti gaafatamaa dipaartimentii tokkoon ture waajjira ittisa biyyaa keessatti. haa ta'u waanuma amma haasofte kana xiqqoo nama dhaggeeffatuu fi qulqulleessaa deemna. Yeroo sana Hosni Mubaarak warri ajjeesuuf yaalan suni eenyu? Dhumni isaanii maal ta'anii qabamanii wayyaa yaadatta? Gaafas jarri suni naannoo beellaa kana turaniiti lafa mana kireessatanii Sudaan irraa Ijiptumarraa jedhamu. Namoonni sun meeshaa laawuncharii sirriitti qophaa'anii nama turanidha. Gaafa waraanni naannoo sana ture nutu eegaa ture karaa Uttaraa kan jedhamu jira. Pirezidaantotatu walgahii Afrikaa ture gaafasi. Pirezidaantonni yoo dhufanis yoo bahanis karaa sana booleerraa jalqabee hanga dhaqee masaraa mootummaa gahutti karaa sana hiilee teekna. Garii gamoorra ol fooqirra ol baafnee snaapperii fi bireenii kana qabachiifneeti achirraa karaa sana hordofuu. Gariin immoo
dallaa duuba ciisee ta'edha. Gariin immoo waraana poolisaa kan waraana shaamballii tokko yookaan buttaa tokko nu bira jira. Isatti karaarra dhaabna. Egaa otoo namoonni wal dura duubaan pirezidaantonni biyya adda addaa kan Afrikaa otoo galaa jiranuu kan Hosni Mubaarak gaafa dhufu jarreedha eegaa turanii dhukaasaa karaa Boolee bakka lafti London Cafe jedhamu sana gara olii sana bakkee tokko jira gaafas manni ittiin ijaaramne anteenota daandii qilleensaa tokko achi jiru kan reediyoo isa jalaan dahachaa fiigaa dhukaasaa dhufanii ijoollee keenyas rukutanii karaa barsiisanii egaa poolisootaas loltootas baay'ee rukutanii booddee konkolaaticha dhaqqabanii rasaasa rukutanii turanii konkolaataa pirezidaantichaa garuu konkolaatichi rasaasan galchu waan ta'eef rukutuu hin dandeenye namicha inni laawuncharii qabatee makiinatti konkolaatatti barbadeessuuf duubarra fiigaa ture warri fuulduraa dhukaasaa fiigan sun karaa galuuf turani akka laawuncharii sana rukutuudhaan laawuncharii jechuun kan farra taankittee dhukaafte kan bobeessuu danda'udha. Makiinatti siidhaan bobeessuuf turanii ijoolleen gamoo irra ba'an sun warri keenii hidhatanii gamoo irra taa'aa eegantu namicha laawuncharii baatee fiigu sana rukutanii lafaan dha'anii inni dhi'ee warra kaanis baay'ee rukutaman baqatanii badan kan hafanii booda mana isaan kireeffatan keessatti itti marfamanii naannoo beellaa kanatti rukutamanii manuma wajjin gubatanii gariin isaanii dhukaasa bananii manuma wajjin gubatanii nama tokko moo maaltu bahee badee jedhama namni lamaan tokko moo manuma hidhaa jiru irratti fakkaata mayyanaatti dhimmi isaanii akkasi. Waan ajaa'ibaati gosi ijoolleen ture beektan ayyaadha. Warra Israa'eliiti beezikaalii warra kana Hosni Mubaarak gomuu barbaade yeroo sana. Lakki warra Israa'eliin akka fakkaatu warruma Egypti warra Muslim Brothers jedhan kanarraa warra tolfamanii ergaman kanatti fakkaata. Namichi biyya sana akka dhaqu walga'iidhaaf waan dursanii baranii fi ji'a sadiin dura Finfinnee galanii meeshaa adda addaa fanjii waan adda addaa galfachuu achi mana keessatanii achitti ijaaраmaa turanii. Egaa yeroo sana mootummaa Suudaan quba qabeenya mootummaa Suudaaniitiif yookaan gargaarsa mootummaa Suudaaniitiin wanti sun godhame jedhamee erga sanaa booda walitti dhufeenyi biyya Itoophiyaa fi mootummaa Suudaanii adda gargarsitee waraana keessa galamee karaa Gaambeellaatiin karaa Matammaatiin karaa hundumaan karaa Asoosaatiin seellee wajjin ta'ee mootummaan Itoophiyaa karaa addunyaan hin beeknee fi karaa uummanni Itoophiyaa hin beekne dhoksaadhaan waraanaa ture maduun illee jiraate hospitaala Xuraayiloochii yoo dhufe akka hin himamne lolarra jiraan akka hin himamne uummanni akka hin nageenye godhamee itti waraanaa turan gaafuu fi galgala guyyaa mootummaa Suudaan kana waraananii galgala moo iskeelleetti kennanii deebi'u iskeellee rukutee duubatti deebisaa akkasitti hanga dabaasinitti lafti yeroo qabamee jira. Karaa Ugaandaatiin Saamoraan meekaanaayizii tokko fudhatee galee karaa Ugaandaatiin isaanis waraanaa turanii karaa Paawuutii waraanaa turanii karaa Matammaatii akka naannessanii waraanaa yeroo turanitti ture sababa kanaa mootummaa Suudaantu nutti as erge sababa jedhan jechuudha. Mufaata guddaa kaasee jedhu. Gaafii cidha godhachuuf karoora baafanna yookaan walga'ii qindeeffachuuf yeroo tokko ammoo eebba yookaan giraajuweeshinii kabajanna gaafii immoo guyyaa dhalootaa ayyaaneffachuuf gaaf nyaata mi'aawaa hiriyyaa yookaan maatii waliin soorachuuf saganteeffanna akkasumas tajaajiloota biroo kana fakkaatan argachuuf maarree bakkaaf teessuma miidhagina aadaan faayame qopheessee kan isin eeggatu nyaata aadaa biyyaa gosoota garaagaraa tolchee mi'eessee kan isin simatuu fi dandeettii maamiloota 500 wal faana keessummeessuun bakka mijatu Ebis Ethiopian Restaurant and Event Center quunnamaa teessoon 1042 South Peoria Street Aurora Colorado zip code 80012 bilbilli 303-350-7162 Ebis Ethiopian Restaurant and Event Center.
Daatoo gara ijoo dubbii keenyatti deebinaa gara toomii kanarratti egaa lola baadimmee sanarratti ilmaan Oromoo baay'eetu dhumee walumaa gala karaa baadimmees ta'e loluma yeroo bara 2000 keessa Itoophiyaa fi Eertiraa hedduutti ta'e kana jechuu kooti. Nan yaadadha sirbi tokko iyyuu hin jira fuutee dhuftamoo dhufnee fuuna yaa kaachaa maali ijoollee Oromoo kan baadimmeetti hafamsanaa jedha. Namoota achitti hafan keessaa hiriyoota qabdaa namoonni yaadachuu dandeenyu jira. Namoota achitti hafan keessaa maali hiriyoonni koo hundumtuu kan ijoolleen na wajjiniin oppidoo keessa turanii sadarkaa cifraa ajajoota buttaa hanga ajajaa birgeediitti fi kutaa waraanallee gahantu turanii koloneera lamatu sadarkaa shaamballiitti kan jiran shaalaqaa ajajaa dhibbaa matwalaqoota warra jedhama kana tokkichi hin hafne akka loltuutti immoo nama harki 30 ijoollee Oromooti kan nama achitti nama 72 du'uutti himame namni 22 bakki ga'e as buutee isaa yookaan huneetaa yaaltaawwaqee jedhaniiti galmaa'ee darbe mardoo yookaan duuti isaanii kan hin himamne kan hin beekamne kan booji'amaniidhaan hin beekamne kan dhumaniin hin beekamne bakki isaan hin geenye wallaalame 22 walumatti waraana kanarratti kan lubbuudhaan darbe 92 jechuu danda'ama. Achi keessaa ijoolleen Oromoo sadarkaa hundarratti gahee olaanaa qabatanii achirratti dhuman jechuudha. Namni sadarkaa persentii 30 Oromoodha achi keessaa kan dhume. Hoogganoota kan akka hiriyoonni koo kan waggaa dheeraa wajjin akka cifraatti illee koree taanee wajjin hojjechaa turre gurbaa salaalee mogosiidhaa fa'aa baay'ee nama goota ture achirratti wareegamee kan akka Tolinaa Abarraa fa'aa koloneer Tolinaa Abarraa Ifiruu Abduu Qaadir Maammee ijoollee lakkaa'amanii hin dhumneedha ijoolleen sadarkaa cifraa irratti ofii isaaniitii dura bu'anii waraanni yeroo sana jiru lola duraa sanarratti waraanni haaraatutti namni waraana haaraa kana disipiliinii waraanaatii fi tooftaa waraanaatiin baay'ee gahaa hin turre lolicha keessa gaafa galuu lolli qammaatee baqachuutu ture bittinnaa'utu ture yeroo kana warra ajajaa turan warri hooggana turan ofii isaaniitii amma Tolinaa Abarraa gurwaasiin jedhu kun bireenii ajajaa birgeedii ture birgeediin harkaa facaatennaan bireenii yookaan matariyyeessa qabatee ofumaatti galee lolee adda rukutamee du'e. Baay'een ijoolleen Oromoo akka Abduu Jamaal jedhan warra akka Jambaree jedhan warra ofii isaaniitii kophaa lolanii dhumanidha. Inni lammataa dhumaatii san keessatti ijoolleen Amaaraatis akkasuma dhumte warri Siwaat kun warra Oromoo kanaa fi ajajoota Oromoo ajajoota warra Amaaraa kana hin tuffatu turanii muuxannoon qabdanii lola irratti lola nuti waggaa 17 dargiidha waraanaa turre isin waraana guddaa keessan dabarre jedhanii tuffii irraa qabu turanii inni guddaan dhumaatiin namoota kaanii lola san keessatti illikiitu ture eenyu gadi kan jedhu lola sana Oromoonnis kan dhumanii nuti Tigiroota gadi gootummaanis ta'e tooftaa lolaatiinis dandeettiidhaan nuti Tigiroota gadi miti ilaalcha jedhuun dorgommii keessa galanii dhumanii. Egaa baay'eedha maqaa isaanii amma tokkoon sii kaasuu hin danda'u. Baay'ee lakkoofsi isaanii baay'ee waan ta'eef otoo yeroo naa kennite galmeeffadhee sittuma ture nama 200-300 ol kan caalu ijoollee hoogganoota achitti dhuman beeka. Hoogganoota qofa warra gadi otoo hin ta'in ennaa baay'eedha dhumaatii akka malee taasifame gaafa sana dhumaatii akka malee ta'e reeffi namaa walirra tuulame keessattuu naannoo Booranaa jedhamu. Reeffi namaati fi reeffi harree reeffi gaalaa walii wallaalame. Lola Adawaa jedhamu waggaa 100 dura godhame uummanni Itoophiyaa kun deemee meeshaa ammayyaatiin kan lolu Xaaliyaanii wajjin eeboo qabatee akka dhume lola akkasii fakkaata malee lola bara 20 keessatti gaggeeffame illee fakkaatu ture. Naa wareegama guddaa kaffalame dhumaatii guddaatu godhame keessatti ijoolleen Oromoo waan hin beekneef waan isaan hin ilaallanneef dhumaatii hamaa keessatti galanii dhuman jechuun hin danda'amu.
Koloneel egaa isinii kama keessatti guddattan jechuun hin danda'ama waraana biyyattii turtanii biyyattiidhaaf humna ta'uu fi kan itti dabalamtanii haa ta'uti immoo akka hoggaa biyyattii gadhiistanii gara Eertiraas jetan hoggaa ilaallamu garuu waan galgala tokkoon hojjetame fakkaatu waan lafa jala ijaarramtan fakkaata namni sun hundi maaltu kana siyaachiseeti qaama biyyattii taatanii odoo jirtanuu waraana biyyattii taatanii odoo jirtanuu kophaatti maaltu sin akka ijaarramtu sin kakaasee eenyutu eenyu ijaaree yeroo sanatti jechuukooti yaa warra biyya keessa jiru maqaa isaaniin kaasnu warruma baqate san keessa jechuu barbaade. Egaa wanni suni maasitti fakkaate erga duruma otoo PDO keessa jirru rakkoo gurguddaa ture. Saamicha uummanni warri hiwaat kun naannoo Oromoo kana saamutti seenanii hanga bosona ciranii biyya isaanitti fe'uu ture qabeenya biraa fixanii darbanii waan dargiin achi keessatti dadhaabaa ture warshaalee adda addaa buqqisanii fixanii yeroo sana namoonni PDO keessaa quuqama qabnu baay'eetu turre. Walitti haasa'uun hin jira yeroo adda addaa walgahii irratti kaasuun hin jira dhiphoo maal jedhameetuma of eegnee bira darbina yeroo baay'ee bifa kanaan deemnee hoggaatti yeroo tokko qormaatatu gaggeeffama qorannoo jedhanii achitti of laalaa kan jedhamu jira nuti dhiphoodha nuti uffata keenyatu kan mootummaati malee keessi keenya abaahoodha jennee faa yeroo itti of eegnutu ture yeroo baay'ee akkasitti yeroon of eegee ture. Bifa kanaan akkasuma yeroo bitachaa sirna kana keessa turre malee yeroo baay'ee gaafiik lakkoofsa wal argine otoo mogossidhaa nu wareegamee otoo inni wareegamin illee dura otoo PDO keessa jirru yeroo itti waan kana kaafnee akkam godhuu qabna akkasitti deemuun hin danda'amu jennee ilaalaa turre jira booddee immoo siruma masanaadoo jedhanii ajaja waraana olaanaatiif gaafa koorsii nu seensisanii sirnichi yoonaal talaa jedhan diinaa ta'uu mala kan jedhu yoo qoratee lafa kaa'u fuulduratti biyyattii keessatti waraana ijaaruudhaaf deemu bifa sanaan ijaarra'oo jedhu. Tokkoffaan biyya alaatii Gibsi jedha diinni keenya lammataan immoo lafti Oromoo lafa dhiigaatti taate jedha. Lafti Oromiyaan lafa dhiigaatti taate yoo jedhu egaa uummanni Oromoo sirna kanaaf diina akka ta'e gaafasuma namoota tokkoof nu gale. Sanaa booda mootummaan ce'umsaa dhumees akkasuma faffacaanee otoo jirru lakkoofsuma wal argineen waan kana haasofnaa booda gaa sirnichi uummata Oromootti sirna araaramu sirna sirraa'uu danda'u miti sirna uummata Oromoo balleessaa jiru kana wajjin teenyee isaa wajjin hojjechuun nuti uummata Oromoo isaa wajjin balleessuudha gadadoo fi buqqaa'uma uummata Oromoo dabaluudha kanaaf sirna kana tajaajiluun keenya sirrii miti waan jedhu waliigalle keessa keenyatti namoota wajjiniin kun egaa ummata wanti barbaachisaa ta'e nurratti haa fudhatamu ummata keenya cina dhaabbachuu qabna ilaalcha jedhutu nu keessa bulee akka waraana sirna sana keessa jiru Oromootitti suni poolisa keessas hin jira PDO keessa namoonni akkasitti waliigallee hin jira zoota adda addaatti waliigallee sanaa booda maaltu jalqabamee haa ijaaramnee sadarkaa guddaa irratti yoo waliigaltee goone sirnicha achumatti rukutuun hin danda'ama. Nuti sirna kana rukunnee yoo dhumnellee Oromoo akkas hiwaatu yookaan sirni Tigireonni tuffatanii itti taphatan kuni maqaadhumallee itti horuu dandeenya. Kabaja isaallee itti horuu dandeenya dhumuu qabna akkasitti mana gaarii konkolaataa gaariin deemnee hundaa gaarii nyaannee jiraachuun keenya faayidaa hin qabu kan jedhu irraa ijaarsa kanatti seennee ijaarsichi yeroo dheeraa fudhatee bakka loltuu taraarraa kaasee hanga jeneraalotaatti ijaarsi kun akkan hammatu ture uummata keessaayis namoonni gahee gurguddaa taphatanii turanii ijaarsa kana keessatti uummatuma ta'anii qaama PDO keessa qaama poolisii keessa ture hirmaannaa bal'aatu ture akkasitti kan itti gallee ijaaruu jalqabne isin jechuudha. booda ka wal ijaartanii akkuma carraatii
gara Tigraay irra turtan moo warri ijaarame Finfinnee keessatti safee zoonii biraa keessatti kan hafe sin jira moo warri ijaarame sun warruma si waliin deeme sana duwwaadha? Warri ani sitti meera Finfinneen ture achi ittisa biyyaa keessa jiraadha achin hojjedhaani. Ijaarsi suni izii afurtu ture izii afur jechuun izii bahaa ajaja bahaa jechuu kooti ajaja lixaa jedhanii yeroos Bahar Daar waraana koorii irraa iziitti jijjiiranii ture ijaarsi yeroodhaan jijjiirama ijaarsi waraana sanaa yeroon jijjiirama izii godhanii turanii izii kaabaa izii giddugalaa kan ajaja jedhama kan Miraaz jedhanii Bahar Daar kan ture kan bahaa Harar ture kan Sameen jedhamu kan kaabaa Maqalee ture Maakalaawii kan jedhamu Shiree ture isa Shiree kana keessa Kamaaltu jira Kamaal naannoo baadimmee sana ajaja kutaa waraanaa duraan itti taanaa izii ture booda ajaja kutaa waraanaa godhanii bifa shakkii tokkoon wallee achi keessatti inni durumarraa kaasee shakkamaa ture yeroo baay'ee lola baadimmee sana irratti haala guddaa gootummaadhaan lolchiiseeti daddafsiidhaan jeneraala taasisanii san dura siin shakku turanii san boodas baay'ee amantaarraan qabanii Laayibeeriyaas gaafa ture achi yoo as deebi'u ija gaariidhaan hin fudhanne warroon olaanaani. Innaa ani gaa isaa fi Finfinnee taa'ee warreen bahaa kanas kan Sameen kan kaabaa kanas kan Bahar Daar jiranis natu walitti giddu gareessaan walitti fidee yeroo walgahii tokko goonuu dirgoo isaanillee kaffalee fi ijoollee tokko Finfinnee akka isaan bifa hojiitiin dhufanii walgahii taasifnu Bahar Daar irraa Harar irraa naannoo Maqaleetirraa achuma naannoo Finfinnee moor achi naannoo Finfinnee jiran gara faffaca'anii fagaatanii jiran naannoo Amboo waan akkasii kan nuusis kan jedhamu ture gaafas teessoon isaa Dasee ture kumaandi poostiin isaa Dasee ta'ee waraanni isaa Buree naannoo Buree kana ture achi keessaas namni dhufee sadarkaa Finfinnee irratti yeroo 2-3 yeroo walgahii goonetullee jira. Egaa kana hunda akkasitti hunduma keessatti qindoominni suniif ijaarsi godhame malee warruma baanee fi warra naannoo daangaa Eertiraa jiru qofa hin turre. Baay'ee bal'aa ture. Namni tokko komii kaasa maaliif biyyaa ba'anii Oromoodhaaf hoo jedhan achuma taa'anii funyaan diinaa jala taa'anii hin lolanii biyyaa ba'uun eega irdii gadhiisanii booda loluun akkamitti ta'a lolla achumatti jedhan eega akka hamma kana orgaanaayizdi taatanii achumatti maaliif qawwee masaraa mootummaatti naannessuu dadhabdanii biyya gadi lakkistan. Tole kun egaa sirriidha namoonni halaala'oo ta'anii ilaalan akkasumatu gaariidha akkasumatu sirriis ture. Halaala ta'anii ilaaluu qowwaa miti nuufis sirriin sanuma ture. Egaa waan hubatamuun irra jiraatu waraanni Itoophiyaa sun erga lola Eertiraa fi Itoophiyaati jalqabee amma qabatamaatti biyyattiin kutaa waraana 19 qabdi lakkoofsaan. Amma kutaa waraana 19 sana keessa kan kutaa waraana 14 karaa umaraa kana kaasee hanga dhaqee Buree ga'utti eessa jira hoo jette daangaa Itoophiyaa fi Eertiraa sanarra mishigii keessa jira dahannoo keessa jira adda waraanaa jira. Oromoonni baay'een immoo waraana keessa jiran as daangaa kanarratti dhoowwamanii achitti eegamu guyyaadhaan lolli har'a ka'a boru ka'a Eertiraa wajjin har'a wal waraanna boru wal waraanna leenjii fi achi dahannoo keessa eegumsa gochuu fi qophina yookaan of eeggannoodhaan kan ta'anidha. Kanirraa hafe gara kutaa waraana lamaa immoo Ogaaden keessa jira. Naannoo Ogaaden daangaa Somaaliyaa guddittii keessa jira. Sun immoo Alshabaabii wajjin wal waraanudha. Kanas kutaa waraana takka fi maandisii maal jedhan hin caalu kan Oromiyaa keessa facaatee jirtu amma kutaa waraana 12 kan jedhamutu naannoo Jimmaa kana
komaandi poostii godhatee jira sun faca'ee hanga Gaambeellaa hanga Asoosaa Iddaasee giddu maal jedhan kanarra faca'ee jira. Mahandisii kan jedhamtu jirti naannoo Fiichee kutaa waraana mahandisii ishiin Oromiyaa keessa facaatee warra mormii godhu kana warra Oromoon falmii Oromoon godhu kanarra deemanii warra ittiin rukutanidha. Inni biraa immoo Agaaziidha. Agaaziin kutaa waraanaa jabaadha. Komaandoodha. Inni immoo guutummaatti jechuu dandeessa. Ajajoonni isaatii fi loltoonni isaa amma gubbaadha amma gadii ijoollee mucaa salaalee tokko fa'aatu turanii ijoolleen Oromoo bojaa kan jedhamu isaan faan gaafas turanii booda ari'amanii. Agaaziin masaraa mootummaa kan eegu Agaaziidha. Biyyattii keessatti kan naanna'ee uummata rukutu Agaaziidha. Finfinnee keessa kan jiru Agaaziidha. Egaa nuti achitti rukutuudhaaf Maakalaawii kan jedhamu sun gara Adaamaatti dhufeeti komaandi poostiin isaa achi ta'a jedhamee yeroo baay'ee eegamaa ture. Nama erga nu deemnee waggaa 10 shireedha hin baane. Silaa Kamaalillee achi jira. Maakalaawii sana keessa ijoollee Oromoo jirtutti fayyadamtee ijaaranii akka sila jedhamu achumatti masaraatti qajeelchuun hin danda'ama. Agaazii masaraa eegu sana rukutanii bakka sana to'achuun hin danda'ama. Wareegamni kaffalame. Haa ta'uutii garuu wanni sun hin anjoofne Shiree irraa yookaan immoo Maqalee irraa yookaan Bahar Daar irraa fuutee ijoollee Oromoo qofa achi keessaa feetee Finfinnee itti geessuu hin dandeessu. Mootummaadha sirna hin danda'amu waan akkasii hojjechuu. Eenyumtuu salgii tokkollee ajaja Chief of Staffitii fi Prime Ministeriitiin alatti waraana tokko leegee sochoosee bakka tokkotti sochoosuun hin danda'amu. Kanaaf achitti tarkaanfii fudhachuun hin danda'amne sababoota akkasiitiif egaa fala biraa wanti kun waan hin danda'amneef yeroo baay'ee fitu taanaan tarkaanfii akkasii fudhanne jechuu kooti. Sababni yeroo sanatti ittiin baataniif jira guyyaa har'aa deemuu qabna jalaa baqachuu qabna wanni jettanii wanni sodaattanii baatan. Haajaa kolugaltummaaf baqataa yookaan immigireeshiniidhaan wal qabatan irratti tajaajila gorsa seeraa kennuun beekama. Dhimmoota kanaan wal qabatan biroo irrattis abukaatoo ta'uun tajaajila. Barakat Saamu'eel Baambarii Attorney at Law. Teessoon 7826 Eastern Avenue, North West Suite 409, Washington DC 20012. Dhimmoota baqataaf kolugaltummaan wal qabatan irratti gorsa yookaan gargaarsa yoo feetan lakkoofsa bilbilaa 1443 763 1991 irratti bilbiluun mariisisuu hin dagatinaa. Barakat Saamu'eel Baambarii Attorney at Law. Sababni yeroo sanatti ittiin baataniif jira guyyaa har'aa deemuu qabna jalaa baqachuu qabna wanni jettanii wanni sodaattanii baatan iccitii isin jalaa bahee jira yeroo sana gaafa sana bahuuf moo akkuma carraa walitti qabamnaan let's go jettaniituma wal kaasanii yaatan. San dura iccitiin bahuu qofa miti iccitiin tokko bahanii jiru. Ijaarsi keenya kun sadarkaa namoota gurguddoo biratti waan dhaga'ame hin qaba. Nu gidduuttis rakkoon uumame hin jira. Numa gidduutti ijaarsuma keenya gidduutti rakkoo gurguddaatu uumame. Inni biraa immoo bifa kanaan yoo turuu dandeenye caasaan keenya kun saaxilamaa deemee rakkootu dhufaa. Kan biraa warri dhalattoota Amaaraatis akkasumatti waraana keessatti gubbaarraa hanga gadiitti wal ijaaraa turanii Jeneraal Hayilee Xilaa'uun fa'aan kan hoogganamu. Warreen amma hidhaa keessa jiran Jeneraal Asaaminoo Tafarraa warri kun yeroo sosiyaaliidhuma keessa turanii jedhama. Innaa jarri warri hiwaati yookaan Tigiroonni maal godhu Oromoo yetumaa idarsuun kan Oromoo tana ofirraa itti dhiisaati kan warra Amaaraa tana jala nu bu'aadhaniitu warra Amaaraa kana hordofaa ture. Oromoo yetumaa idarsuun waandaa hulgisee dara jallu ismaamu yookaan waliifuun galanii yeroo hundumaa hin ijaaramu waliin galanii wal dhiibu. Yookaan immoo yoo deemanii keessa dhaqu akkanuma gad deemanii yeroo fita kan deebi'anii dhufuu waan akkasii haasa'aa turanii sadarkaa warra olaanaatti. Kanaaf egaa kun tuffiinis hiwaatu yookaan wayyaaneen uummata Oromoo irraa qabdudha kan kun argisiisu. Kanaafuu wanti dhufe haa dhufu Oromoon maal gochuu akka danda'u hojjechuu akka dandeenyu wareegama kaffaluu akka dandeenyu biyyattii sana keessatti waan
ilmi namaa hojjechuu hin dandeenye illee hojjechuu akka danda'u Oromoon itti argisiisuudhaaf wareegamuu qabna. Bakka kana caalaa uummanni keenya qaana'ee murna bicuu tanaan tuffatamee jiraachuun inni irra hin jiraatu. Hangamuu rakkinni nu keessa yoo jiraate, hangamuu yoo nu milkaa'uu baate, hamma nu danda'ametti cabsinee ba'uun nurra jiraata. Sirni kun akka nu tuffatetti hafuun irra hin jiraatu kan jedhuun waliigallee. Inni guddaan keessa keenyattis rakkoo adda addaati uumamee malee akkas hin turre namuma argine walitti qabneen fudhannee yeroo taa'etu jira. Yeroo taa'e sana yeroo karooraan yeroo keenye sanatti gara itti ba'uun nurra jiraatut keenyee turree karaa bahaa kan jiru garamitti akka baha, karaa lixaa kan jiru garamitti akka ba'u, kan karaa kaabaa jiru sira immoo gara Eertiraa deemu gara Eertiraa akka deemu bakka karaa ittiin ba'u karaa ittiin seenu hunda anatu Finfinnee taa'ee qindeessaa ture waan sana hundumaa. Egaa kana ture malee callifnee waanuma arginee fi waanuma sassaabnee waanuma jalaa baqachuuf hin turre kan tarkaanfii sana fudhachuun nu dirqisiise. Tarkaanfii fudhattanii akkuma miidiyaa adda addaa waan akka BBC dhaan yeroo sanatti dhaga'ametti kun waggaa 11 dura waraana bal'aatu si waliin deeme. Lakkoofsan waraanni si waliin deeme suni jeneraalota lamaan gugurdoo dabalatee ilmaan Oromoo waggaa si waliin deeme suni meeqa ta'u? Dhumni isaanii maal ta'e? Har'aan tan eessa jiru ijoolleen sun? Waan ajaa'ibaa gaa ijoollee nu wajjin deeman keessaa takka riphee lolaatti waraana addunyaa lammaffaati achitti hin beeku. Waraana addunyaa lammaffaati asitti humni akkasitti ijaaramee mootummaa keessatti of ijaaree riphee lolaatti deeme keessaa Oromoon isa duraati jechuun hin danda'ama. Maaliif sadarkaa adda addaa ijoollee jirantu turanii sadarkaa loltuu irraa kaasee warra ajajoota salgii, buttaa, muraasaa, Cifraa hanga dhaqee jeneraalota gahutti warri kun warra ogummaa adda addaa qabuudha. Warra gariin isaanii immoo baay'ee isaanii warra lola Eertiraa keessatti gahee guddaa taphatanii lolchiisanii muuxannoo gurguddaa qaban gariin isaanii leenjisuudha. Muuxannoo gurguddaa warra qaban gara kun nama 500 ol iskiilii akkasii dandeettii akkasii nama qabu argachuu jechuun baay'ee hin danda'amu. Akka loltuu ijaaruun waggaa 15 nama fixa. Sadarkaa hoogganaatiin geessisuudhaaf loltuu qawwee dhukaasu ji'a 8 leenjisuu dandeessa. Inni immoo muuxannoo adda addaa yoo horatiin qawwee fi dhukaasuu hin danda'u. Lola keessatti muuxannoo qaba. Warri nu wajjin naqe kun garuu waggaa 10tti waggaa 15tti warra ijaarame warra keessa akka sadarkaa sanatti turedha. Malee lafumaa ka'ee loltuu argamuun turre warra akkasiittitu nama 500 olti nu wajjin deemee meeshaa gurguddaa bireenii jedhamu 25 ol kan deemee snaayiperii 25 olii raadiyoo wal quunnamtii baay'eetu guuramee deemee isa danda'an baatanii isa dadhaban immoo achumatti caccabsanii golgaa walii kennanii lolli itti banamee kun golgaa kennee kaan baasee kaan dabarsee akkasitti kan mishigii keessaa warra isaanii wajjin jiran sodaachisanii caccabsanii biraa waanii gootummaa jabaatu hojjetamee akkasitti ba'ame. Kun egaa inni silasiin jedhe karaa Ogaaden warri Habaan jedhame karaa Ogaaden deemanii namni fuudhin turre warri nu duraan itti walii galle nama achitti qopheessinee dhanii hin soowwaniin qopheessinee karaa lixaatinis karaa Suudaaninis karaa Keeniyaatinis namni qophaa'ee ture garatti deemuu wallaalee namni fuudhin turre. Hamma ta'e nu wajjin warri ba'anii warri ceene kaan bishaan nyaatee kaan immoo karaatti hatee jedhanii maal dafataa jalatti hidhamee dhukaasa hamaa irratti gaggeeffamee namni lafa qabatee lolee dhumee kuun madaa'ee qabamee achi as deebi'amee
warri nikikkii qabdan jedhan egaa ijaarsa bal'aa ta'u nama 20 oltu baha jennee eegaa turre hiriira jennee eegaa turre achi as deebi'anii qormaata adda addaatiin makalaakiyaa sana keessatti jeeqamni ka'ee biyyattii keessatti akka biyyaatti jeeqamni ka'ee Oromoota nama 15,000 ol waraanicha keessaa ta'anii ari'anii kan hidhanii kan ajjeefameef kan hidhame ol haalatti kan ari'ame qofti 15,000 koloneerota 20 oltu hidhaa ture ari'amee jeneraalonnis Alamshee dabalatee sababa keenyaan ajajaa humna qilleessaa nama turedha yeroo sana sababuma sanarraa kan ka'e hidhanii masaraa geessanii hidhanii booda ari'anii jeneraalota 4 ari'amee egaa wanti inni uume gama ce'uu sana Eertiraa warri ceene qofa miti rakkoon uume biyya sana keessatti hundee dhumarraa mootummaa sana raasee mallas illee kitaaba waan barreessee ጦር የሰበቁብን ኃይሎች ቶሎ መከላከል አለብን ጀዴ የወደደፍኔ ኦፍስሬስኔ ኢኒቲፍኔ በዳጅረ ከንጀሩ ክታባ ወይ በሬሴ በደሎ ተሳቲ ወራና ማሪያቺሳ ቱሬ እና ሐለ ሰነቱ ኡመሜ ሰልባ ኢንቱር የቹ ፈንጀዳ ባዬ ዋን ጉዳዳ ከነው ኡመሜ ሪፋቱኒ ስርነ ከሰቱሜ ሪፋቱን ኡመተ ብየ ሰና ከሰቱሜ ዳ ኦሮሞኒ ከነጎቹ እንደው ከንጀሩ saba amara biratti rifaatuun otoo simaalee hidhanuu otoo sirraftanuu oromoonni kana hojjetan jedhanii ergasii saba amaaraa irratti qeeqni dhiyaate uummata isaaniitiin booda tafarraa jeneraal tafarraa maammoo faayyaalanii kan itti milkoofne kan hidhaman san ture innaa waan kana uume siin jechuufan jedha dare. yaa bayitiin keessanii dhugaadha odoo gama hundaanuu waraanni akka qophaa'e sanatti baheeraatee waraanicha biyyattii keessatti dhiibbaa guddaa inuma fidaa ture kaaniif mijoofnee hafanii amma gaafam koo warruma bahee warra si waliin bahe suni eessa gaan har'aan tana eessa jiran? Egaa warri nu wajjin bahe tokko ana waan irra gahe argite waan ta'e achi biyya sana geenyee egaa nuti boqannee Eertiraa dhaquu baqachuuf hin turre murnaan wajjin waliigaltee qabutu ture Oromoo dhumti achi ijaaramee achi jiru asmaraa jiru isaanii wajjin waliigaltee qabna turre gaafa deemnus waliigaltee isaanii wajjin deemnee geenyee haala biyyattii keessa jiru nuti hin beekna loltummaa hin beekna oguma adda addaa qabna oguma qabnu kanatti fayyadamnee jarri tarii oguma akkasii dhabuu danda'u humna namaa dhabuu danda'u kanaafuu qabsoon Oromoo kun achi siiqne baruma baraan meeshaa abaa'oodha jedhaniiti kaardii abaa'oo kanaan uummanni Oromoo miidhamaa jira. qabsoon achi kan jirtu kana gargaarraa jennee dhahinee oodhahin immoo akka laalletti akka eegnetti nu dhahinee homaa homtuu jiru. Kanaafuu nuti akkasitti immoo deemuu hin dandeenyu uummata keenya qaqqabuu nurra jiraata ijaarsa as taa'uudhaaf yookaan baqachuuf yoo ta'e biyya adda addaatti baqachuu dandeenya. Anis Finfinneen turee bakka adda addaa deemuu nan danda'a anjaan qaba baqachuudha biyya baduu biyya sanaa baduu otoo asmaraan naqiin dura ji'a muraasaa dura iyyuu ani biyya Gibsiin ture hojiidhaaf deebi'ee Kamaalis Laayiberiyaadhaa dhufee yeroo barbaadetti bakka barbaade deemuu danda'a bakka barbaade deemuu dandeenya garuu taa'uu fi baqachuu hin dhufne humna qabnu walitti qindeessinee siyaasaa fi militariidhaan jabaannee lollee wayyaanee kana uummata keenyarraa fonqolchuu qabna sirna wayyaanee fonqolchuu qabna jenneeti haasaa kaafnee achi keessatti aniif Kamaal si hailuu turre Koloneel Gammachuu kan jedhamu tokkos ture garee kana gumiin sabaa yookaan seentiraal komiteen murnichaa taa'ee akka nuti waraana hooggannu damee waraanaa nutti kennanii damee waraanaa nutti kennan kana akka daddaffiidhaan ijaarree leenjifnee karaa kallattii adda addaatiin Oromiyaa keessa galchinee hoogganuudhaan lolchiisuu fi sirna kana uummataa wajjin taanee rukutuun akka nurra jiraatudha. Muddamni keenya kan ture murna achi jiru immoo kanan fedhu
isaatii fi waan ofii hojjetuu fi waan ofii suuta jedhee yoo bokkaa wayii roobe dhaqee 4 kiiloo fi masaraa sana seenuu malee waan akkasii wareegama kaffalanii cinqamanii roobaa fi aduu keessa deemanii qabsoo akkasii kana hin barree fedhas hin qabu. Hoggaatti waa boombii wayii darbatanii yookaan immoo waa fanjii wayii awwaalanii jirra kan jedhu miidiyaatti himuudha. Wayyaaneen suuraa isaanii argisiifteeti ittiin dargaggoo Oromoo mana hidhaatti guurtii yookaan ittiin fichisiifti. Kanaan jiraachuu waan barbaadaniif haalli wanti nu jenne sun hin taane fi waliigaluu hin dandeenye sirumaa waraanaa ajajuu dhiisitii nutti iyyuu dabarsuu didanii kanaaf otoo wal qabnee teenyu Kamaal miseensa seentiraal komitee isaaniiti xalayaa barreessii gaafadhu miseensa hojii raawwachiiftuutti dhiyeessii gaafadhu jennaan miseensa xalayaa sanatti dhiyeessine xalayicha Daawud laalee koree nutti dhaabee koreen sun immoo isaan dura militarii doktiriinii kan jedhamu baafne militarii doktiriinii hin qaban doktiriinii warri hin qabne immoo warri amantaatu doktiriinii qaba islaamni doktiriinii mataasaa qaba kiristaanni doktiriinii mataasaa qaba warra ummatan bulcha yookaan biyya tokkoon gadi dhaaba jedhu miti doktiriinii militarii doktiriinii hin qabani doktiriinii warri hin qabne immoo konkolaataa marii yookaan marii malee deemtu yookaan shifeera malee deemtu jechuudha garuma ta'etti kan deemtudha kallattiin qabdu. Kanaaf militarii doktiriinii seera bulmaata militarii jechuudha. Lakki seera bulmaata militarii doktiriinii jechuun akkamitti lolla maaliif lolla eenyuun lolla yoom lolla kan jedhu kan deebisuudha. Lolli keenya maal ta'a nama ijaartu doktiriiniin suni gaayidii godheetu namni loltuu akkamitti ijaarra akkamitti qarra dabballeen akkamitti ijaarama ummata keenya wajjin walitti dhufeenya ummataa wajjin goonu maalinni ummata keessatti akkamitti socho'uu dandeenya disipiliiniin nuti ummata keessatti qabaannu maalinni disipiliiniin bakka hundatti qabaatu loltuun keenya maalinni kan jedhuu fi ijaarsi loltuu keenya akkam ta'a akkamitti qarama eenyu fallola maali fallola kan jedhu sana osoo hin beekin calliftee qawwee diitee nama lolchiisuu hin dandeessu. Kanaaf doktiriiniin suni musliima ta'uudhaaf dura quraana beekuu qabda kiristaana ta'uudhaaf waan kiristaanaa beekuu qabda. Miti kana doktiriinii waan sana yoo hin qabaanne doktiriinii eenyumtu biyyi kamuu doktiriinii mataa loltummaa mataasaa qaba. Yeroo sanatti bilisummaa Oromoo doktiriinii kana hin qabu. Hin qabu. Doktiriinicha barreessineetti kennine akkuma Moor Kamaaltu barreesseyyuu isatti kenninaan laalanii kun immoo dhaabicha fuudhanii loltummaa jala galchuudha. Loltuutu siyaasa akka hoogganu barbaadaa jirtu maaloodha. Taayitaa fudhachuu dhuftan kan jedhu gumgummii achuma keessatti kaasanii doktiriina waraqaatti dokumentatti maranii of jala kaa'anii ittiin gammannee dhiifnee sanaa booda hojiin dhaabbatee hin jedhu koree xalayaa barreessineetti kennine sanaan koree dhaabanii koree suni faayinaansii dhaabaa dhuunfachuu fi maaloo dhaabaa dhuunfachuu barbaadaniiti maaloodha jedhanii warri kun fonqolcha gochuuf deemu. Kanaafuu du'aan adabamanii yookaan disipiliinii olaanaa dhaabaatiin adabaman kan jedhu nurratti murtaa'e anaaf Kamaalitti keessumaa. Egaa sana hojiirra oolchuu fi laftis Eertiraatti ta'ee warra achi keessa jiru hojii raawwachiiftuu miseensa hojii raawwachiiftuu kan akka Hasan Hussein faatu kan akka Leencoo Baatii faatu murna sana keessa ture gaafa jajjaboodha jarri callisaniituma warra harkifamee jara sanaa wajjin deemu hin turre baay'eetu ture warri akkasii mormanii wanti sun hafe sanaa booda wajjiniin deemuun ulfaachaa deemee hin dadhabanii jijjiiramni ta'uu qaba jennee jijjiiramni ta'uu qabu. Dhaabni kun hooggana hin qabu hooggana malee deemuun hin danda'amu baqataa taa'ee uummata keenya fichisiisuu dhaalatti hojii hin qabu. Kanaaf jijjiiramni akkamii jijjiiramni ijaarsaa haa ta'u hooggannaa jijjiiramu hoogganni dandeettii mul'ata qabu Oromoo keessaa bahee dhaaba kana haa hoogganu kanaa booda hooggana jabaa dhaaba jabaa ijaarree wareegama barbaachisaa ta'e kaffallee Oromoo wareegama kaffalaa jira. Oromoon loluu hin dhiifne sodaataa miti. Hooggana dhabuudhaan itti roorrifamaa jira. Roorroo kana jalaa Oromoo baasuuf hoogganni mul'ata qabuuf jabina qabu
dhaaba kana hoogganuu qaba. Hoogganni kun jijjiiramuu qaba jennee yeroodhaaf hojii raawwachiiftuun seentiraal koomitee miseensummaan seentiraal koomitee isaanii akkuma jirutti itti fufee hojii raawwachiiftuu yeroo dhaabbatee achuma keessaa korri sabaa yaamamee kora sabaati irratti hoogganni jijjiiramee dhaabni kun fuulduratti deemuu qaba kan jedhu yaada finnee sana yaallee hindi dangallattisuu didanii achiin lamatti cabnee adeemsa keessa haala adda addaatiin rakkinoota jiru walitti dabalatee nu keessaayis alaayis bakkaayis bakki jirrus waan hunda walitti daddabalamee jarri olaantummaa hookan nu injifatanii araarri tokkos jijjiiramaa fi shanee gidduu deemaa ture araara sanarratti fi waa baay'eetu feekiin hojjetamee araarichi ta'uu eegandannee gareen Kamaal Kaan araara fudhachuu dide kan jedhuun himannaa ture mootummaatti yeroo adda addaa nu himatu warri kun Itoophiyaanistiidha warri kun warra bilisummaa Eertiraallee hin fudhatanii Kamaal bilisummaa Eertiraallee hin mormina jedhanii waan akkasii kana waan nu balleessuudhumaaf jecha egaa biyyi Itoophiyaatii fi biyyi Eertiraa diinummaa waa walisaa qabaniif jecha sadarkaa kanarra kan geessanii dhuguma wanni si shakkisiisu jira isin taayitaa barbaada dhaxxanii warri kunis ka isin dura achi turanii isin haara'a isintu ejejamuu gaggeeffamuu didee nama jedhuuf amma agartee isin dhaxxanii waggaatti makamtanii tiraaktarii warraa keessatti waggaa seentanii takkuma dhaxxaniin take over gochuu otoo hin taane waliin hojjechuutu isinirra ture wanni fonqolchaa gochuuf jettanii si shakkisiisu maaltu jira wanni itti haba waan akkasii kanaatti itti shakkamnu wanni jettu jira. kutaa lammaffaa gaaffii deebii Koloneel Abbabee Garasuu waliin goone torbee qabannee isinitti deebina. Sagantaa keenya har'aa gara goolabaatti fidaa jirra. Yeroo cufa sagantaa keenya bilbilaan dhaggeeffachuuf 1712 irratti bilbilaa yookaan ammoo Finfinnee raadiyoo jechuun YouTube fi Facebook irratti nu barbaada. Yaada keessan nuuf qoodu warreen feetan gama teessoo iimeela keenyaa finfinnee.broadcasting@gmail.com jedhuu fi akkasumas gama Viberidhaaf WhatsAppidhaan lakkoofsa bilbilaa 1428 irratti nu quunnamaa isiniin jenna dhaggeeffattoota keenya. Warri telefoona Android gargaaramtan ammoo App Store yookaan Google Play keessaa Finfinnee raadiyoo kan jedhu appilikeeshinii keenya bilbila keessan irratti buustanii nu hordoftu jennee abdanna. Kan har'aa haga torbeetti nageenyi uumaa isin waliin ta'inna jechaan wallee eegalle kanaan isin gaggeessa. Qindeessuun kan isin faana ture aan Odaa Sabaati. Falmacha, kota ka Oromon, jaba galcha, in Sudan Nedina, Nasser Kumaduan, Igna Palo Laus, Mapa Ilman, Jeda Keron, Bambia Romo, Daya Keron, Wapsine Niga, Yarob Sambekani, Wapsine Niga, Yarob Sambekani, Mirgana Mantugne, Anke Maptukani, Ajesin Gadini, Amirga Kedibu, Wasiguma Gota, Alagana Jilu, Jeda Keron, Bambia Romo, Daya Keron. Shilita danga Oromota, Hallelujah.
Sega jala dem tu saren warra jala tutu bekum sa sin taltu